السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت أرجفتك يوتيوب channel هاتيكا أورو أنا أدفو بكنا كان فتاني سلام تنكي بكترتان هنداتي سمراغا وسنين جاتا إيقاد أمو أكما أرقا جرتني ودفنو قسبراتين والتريب نيتي جرا كان أفاق ودفنو كي يتمراتي وكان فيديو كان تمراتي نولين تراسين جاتا كان درتي وري channel كي أفاريتاتان subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a channel kun kan keessanii channel kana guddisuu hin dagatina. Maaliif kana channel kana irratti wantoota hedduu argachuu dandeessu gara fuulduraatti illee inshallah wantoota gaggaarii isiniif hin dhiyeessaa wantoota isin fayyada jedhee yaadu isiniif dhiyeessaa kanaaf channel kana guddisuu hin dagatina akkasumas immoo viidiyoo kana akkuma argitaniin like share gochuu hin dagatina hiriyoota keessan yookaan obboleettota keessan biraan gaa isiniin jira akkasumas immoo yaada qabdan gaaffii qabdan komentii jalatti kaa'uu hin dagatina isiniin jira gaaffiin keessan haala seera qabeessaan yeroo gabaabaa keessatti isin deebi'a akka isiniin jira egaa gara odeeffannoo kiyyaatti yeroo darbu manni isin suuraa irratti argaa jirtan kuni mana naannoo Buraayyuuti. Karee 200 irratti argama bishaan qaba ibsaa hin qabu qabiyyeedha yookaan immoo kaartaa hin qabu qabiyyeedha. Manni kuni saaloonii tokko qaba kutaa ciisichaa tokko qaba kutaa mi'aa yookaan kutaa meeshaalee tokko qaba akkasumas immoo kutaa kireeffamu 4 qaba kutaalee kireeffaman 4 qaba gatiin immoo miliyoona 2.4 yookaan miliyoona 2,400 jedhu abbaan gatiin waliif galamaa yookaan dirdirii ni qabaata. Bakki inni itti argamu immoo Buraayyuu Aanee Diimaa bakka jedhamutti argama jechuudha. Abbaan mana kana bitachuu barbaadan karaa lakkoofsa WhatsApp, Telegram fi akkasuma kallattii argachuu dandeessu. Lakkoofsa yoo feetan komentii jalatti nan fedha jechuudhaan yoo barreessitan isiniif kennuu danda'a. Kanaaf komentii jalatti abbaan mana kana feetan nan fedha jechuudhaan barreessa isiniif kennamaa jechuudha lakkoofsi. Inni lammaffaan viidiyoo suuraa mana isin viidiyoo irratti argaa jirtani kanadha. Viidiyoo saraallee walitti deebina jechuudha. Manni isaa kana fakkaata keessoo isaatti ol seenee walumaan ilaalla. Keessoon isaallee saaloonii isaa kana fakkaata manichi kun mana kutaalee 3 qabudha. Saaloonii tokko qaba kutaa ciisichaa tokko qaba akkasumas immoo kutaa meeshaalee yookaan kutaa mi'aa kan jedhamu tokko qaba. Manni kun mana guddaadha filafiitiin illee xiqqoo fakkaatu mana guddaadha jechuudha. Gibbiin isaallee akkuma argaa jirtanu gibbii baay'ee guddaadha seera qabeessa kaartaa qaba jedhu akkasumas immoo ibsaa bishaanii qaba. Egaa manni kun kan argamu magaalaa Jimmaatti gatiin isaa immoo miliyoona 1,500 jedhu miliyoona 1.5 jechuudha. Abbaan mana kanallee bitachuu barbaadan karaa lakkoofsa WhatsApp, Telegram fi akkasuma kallattii keenyaan argachuu dandeessu. Abbaan mana kanallee barbaadan nan fedha jechuudhaan komentii jalatti yoo gaafattan isiniif kennuu danda'a jechuudha. Akkasiin jedha. Egaa gara fuulduraatti illee kan jabaadhee yookaan immoo isiniif dalaguudhaaf wantoota hedduu irratti inshallah gara fuulduraatti isiniif dalaga. Kanaaf isinillee yaada keessan yaada qabdan komentii jalatti naaf kaa'aa akkasumas immoo na jajjabeessuu hin dagatina. Akkasumas immoo viidiyoo kana hiriyoota keessaniif isin qofa fayyaduu osoo hin taane hiriyoota keessaniif illee sheerii gochuudhaan hiriyoota keessanillee akka fayyadu gochuu danda'uu qabdu jechuudha. Akkasidha viidiyoo kiyyaadhaa walumaa galatti kana fakkaata ture. Waan na waliin turtaniif baay'ee galatoomaa hedduu isin jaalladha. Aga viidiyoo kan biraatiin walitti deebinutti nagaadhaan naaf tura nagaatti.